ወደ 14-15 አካባቢ ሰርጀሪዎችን አድርጌያለሁ። ዲባኡፍ ሰበበ ሄዱ ቀባቱስ ሀርከሼ ከዳፍ ድሪርሱፍ ዋን ሂመቱ ደኑ ቀባቱስ ኢሼን ገሩ ከነጎቹን ፌኒ ኢሼን ዱበርቲ ጭምቱዳ qaamni ishee miidhamus keessa ishee keessattuu humna guddaa qabdi. Yeroo baay'ee namoonni miidhama qaamaa qofa ilaalu garuu isheen jabina, obsaa fi abdii guddaa qabdi. Kormittii tanaa wal baraame Saabellaa Kadir jedhamti. Qaama miidhamummaa dachaa qabdi garuu immoo miidhama qaamaa ishee caalaa qalbiin ishee guddoodha. Ofitti amanamummaan ishee immoo gaafii hin qabu. Waan kana nan milkeessa malee hin danda'uun ishee biratti dhorkaadha. Saabellaan garuu akkamiin qaama miidhamummaaf saaxilamte? Guyyaa hir'uu sana akkanaan yaadatti. እናቴ 9 ወር ሁርጉዝ ሆና ወድቃ ነው ጉዳቱ የተከሰተውና ሃቲኮ ኡልፈጂ እሰገሊ ቱርቴ ጋፍ ወርዶፊ ደውምሳ ዱራ ኢሰዱማፍ ገረመና ያላት ዴምቱት ቱሬ akka carraa namni mataan isaa dhukkubsatu ishee rifachiise san booda garaadhaan fuulduratti lafatti kufti sana booda deeggarsa doktoroonni godhaniin lubbuun harmee kiyyaas kan koos hafuu danda'eera garuu immoo muudannoon sun madaa hin dabar nuuf dhiisee sokke balaa kanaan ture Saabellaan qaama miidhamummaaf kan saaxil baate. Saabellaan dhaloonni ishee biyya Eertiraa Asmaraatti ture. Yaala fooyyee qabu argachuuf umree ishee waggaa lamatti gara Itoophiyaa dhuftee asumaan hafuu nutti himte. Saabellaan fakkeenya ciminaati. Barnoota isheenis qaxalee turte. Gosa barnootaa danus barattee xumurtee jirti. በፊልም ስክሪፕት በዳይሬክቲንግ በአክቲንግ ደግሞ ፊልም ስክሪፕቲidhaan ዳይሬክቲንgiidhaan aktingiidhaan yookaan taatuummaadhaan diizaayineraa fi moodeelingiin barnootan baradhe keessaa isaan muraasa. Fiilmii Maastawal jedhamus barreessee jira. Namoonni baay'een dafanii natti hin siqan. Ani garuu tooftaa namootatti siquu fi amalaan qabachuu irratti cimtuudha. Erganatti dhiyaatan booda na jajjabeessu, na deeggarus. Ati qofummaa filattee namoonnis akka qofaatti si dhiisan hayyamuu hin qabdu. Namni nama malee jiraachuun hin hayyamamneef hin danda'us waan ta'eef. Hojii irratti xiiqeeffattuun akka Saabellaa akka hin jirre maatii fi hiriyoonni ishee ragaa ba'uuf. Yeroo ammaa Saabellaan hojiiwwan danuu irratti hirmaachaa jirti. እኛ ካልተኞች ከሌሎች ጋር ኮላብ አድርገን እንድንሰራ ኢንቫይት ማድረግ faashinii, moodeelingii fi diizaayinii irratti leenjii qaama miidhamtootaaf akkasumas warreen qaama guutuu qabaniif kennaan jira. Biyya Paakistaanittis ambaasaadara ta'ee Talented Children Welfare irratti akkan hojjedhuuf kaadhimameen jira. Milkaa'ii jennaan isinoo qaxalee kanaaf maal hawwitu laata? Cimina ishee hoo akkamiin ilaaltu? Nuuf katabaame.